كان ركو جرا نور افريجا هند مورما موتما تيتني امانتا مرتقية بيجا غرغدت يوروبا امريكا بيجا لا سليم اها ركون الدنيا غوتو جرتي به دوغال بيجي ركون نجرت اها ركو يجي لا منظرا جنكي غزي خاطر ركو كفاغرت ايه ميديا خلا لا لميتما وسيت ما بوي تشالاكي ودي تيك توك خرتي بوي كما سيرو فتازيو ما سيرو ايه حديث وان ببريدا توك لايكي ودي وما ببريدا سيرو سمون نما تكاز وان اتي فولو غوتو سيرو يو اتركو كفاغرت يجي ركو كفا سيرو اوكي ركون انجرتو ابو ما ترغو جرا مالي ركون انجرتو atumaan argu osoo ta'in rakkoon ni jira bakka hunda jira addunyaa guutuu jira. Dhugaa. Rakkoo qofa yoo agarta rakkumaa si dhufa. Nama cinqifatu cinqii barbaada. Dhugaa. Nama qalbiin isaa raafetu rahat barbaadan akkasii jechuudha. Qalbii abbaatirraa. Gabrummaanis mataa ifiiti. Okay, gaafiin sii qaba. Akka bulchiinsa magaalaa Galamsootti magaalaa ati keessa dhalattee guddatte. Sanuu namni hedduun siin beekutti amma wanni mucaa san irra dalagame akkam ilaalte? Waan fokkota. Murtii beekee. Mootummaa deeggaruu dhabuu miti. Dhugaa dubbachuun dhugaan gizee hunda dhugaadha. Akkana amma bakkeena siin jiru kana. Bakkeena siin jiru kana. Dhugaan abbaa feetee ol. Abaabota akka gaasa. Amma mucaa kana miidiyaa irratti dubbadheetiin jira. Wanni sun sirrii miti. Maaliif akka ta'e mucaan xiqqishoo ibsee jira laal. Maa mucaa edaa nama 5,000 irratti laayivii fidee baraan halkan sa'a afuritti. Waldhabbii qabnuu jecha jee. Waldhabbii. Nama keenya keessatti murtii guddachuun ni ulfaata. Maaliif naangi guddaa ni xiqqeessa. Xiqqaa isaan guddisu. Yoo arra lafaa kaatee ati waa harkatte maqaa sirra kaa'e. Yoo ati abbaa qabeenyaa tokko taate akkana godhee fide siin jaa maqaa biqilaa sii kaasa. Yoo ati jabaatee sadarkaa bareedaa irra geesse. Kana urraa dhiisi siin jedha. Achuma gadi si harkufadha. Kun amala nama keenyaati. Amma mucaan gosa nama guddatu. Hamilee itti godhanii nama guddisuu qaba. Hanga federaalaatti nama badhaafamuu. Amaara taate sadarkaa addunyaatti sadarkaa Itoophiyaatti muummicha bira geessanii akka badhaasaa fudhatu ni beektaa? Harka dhahanii fi harka dhibba. Maaliif teeree wanni kun kana sirreessuuf hoo maaltu barbaachisee yaadda? Kana sirreessuudhaaf laal amma beektaa akka duraaniitii miti waan xiqqishoo wayyaadha. Maaliif naan jee? Duraan hooggansa mootummaa kanaa fi dargaggeessi akka diina wallaala. Hariiroon dargaggeessaaf mootummaan jidduu hin jirtu. Amma carraan dargaggeessaa hojii mari'achuudhaa dhufee jira. Chaansii kan ofii ol gahii dargaggootaa. Rakkina jiru. Rakkina jiru barni beekaa namni. Rakkinni akka jiru abbaan feete ni beeka. Rakkoon dho'isuun taatu beeka. Hayni afaan qabnaan funyaaniin dubbataa deemaatiin. Rakkoon ni jirti. Baalaansi goota. Rakkoo fi waan hojjetamaa jiru kana wal moggaa qabda. Rakkoon xiqqishaa yoo ta'e ni furaa deemti. Malee rakkoon hin jirtu miti. Rakkoon addunyaa guutuu jirti. Ameerikaa jirti. Maal jirti? Biyya hunda jirti rakkoon. Addunyaa gubbaa rakkoon bash. Ammas himuu murtii haqa rabbii takka. Gaafa biyya teenya durri beektaa biyya ifaan dhaame baatii takka machaara galamsoo baatii lamaffaa namni jiineetara bitatu ture ifaan dhaame. Amma gizee guyyaa tokko libjee kana mootummaa nama ifittillee dubbachuun salphaa beeku. Salphaa wanni kunis salphatti hin dhufne jijjiiramni kunis salphatti hin dhufne. Garuu nama ifii kanatti hambariiruu takka ni qabna. Nama ifii kanatti guddaa ifii kana nyaatu waan ifii kana bakka xiqqeessuu beena waan ifii kana gatii waan kanyaa kana hin beeku. Okay. Mootummaa homachuu fi mootummaan kun aangoo irraa haanuu hawwu jechuun tokko jettee ni yaadda. Mootummaan qeeqamu jechuun for example amma Donald Trump achuma teessee qeeqii ilaamu mara. Saa akka barbaadetti innis waan barbaade jaanii qeeqa jechuun kun amma. Okay. Rakkoo bulchiinsa mootummaa amma jiru keessatti bakka kana hanqina akkana nurraa jira namaa duu jira bakka kana akkana jira waan kun silaa sirra ta'e Oromoo jidduu qawween silaa lafa dhaabbate obboleeyyan jidduutti qawween dhukkaafamin. Egaa Oromoo maqaa dhaattan sabni isin jidduutti yoo lolta magaalaa irraa achi bahaa wallola hawaasa kana miidhaa dhiisaa jechuun mootummaa kana jibbuudha jettee ni yaadda. Jalqaba irratti humni badii mootummaa wajji fuula dhaabbatee lolu murtii qaba.
أنا بيتم جزء لا يبرر ولا تحسون فيس تو فيس هسوجر Yes. بيجي خنا كذا عمله فكرة تكون في وندي وابلش سيدورة دابتي موتو موجود وامبلش هم نسا موتو موجود دابتي والقرص يسبري دابر نتو خموي دقرب إيه أما كان ساتس بيتري بيلو لا. أم بالغين إمو بالغين أسي وابلش جزء أتروف تنجير أشي وابلش تنجير سيقله وان كان سرّيس وراف أما بدين أكست بيجتنا خيزتي Yes, coupling تتابع. أيه. بيجتنا خيز وني أنا ديم جرام سوتشي مسوما نجين يكون في ستين دو فادو قبض نجين خوالتين كوين كان نجين فين إيه موتومان بيتا الدنيا رتي نجين فان موتومان كوني نجين موتومان خراب ليس وني قدامي نجير ربشان جما نما خاتي خانا خيس دابتي موتومان كوني جيرام غودا خانا كيسه دلغوان ام سو ابريشيت غود اندي كيسه وجي اسين اوفا اسين خام انيو فوجي تبرغي تكايولا تمي تم فكنيا باي جو انيو فينو جيت نجت موتوما دتي ملي او ساكا موتوما خاني انا فيسي خنون دندو ابي تام او وينا dhuga dalagame fakkeenya fi dalagaan magaalaa dalagu daandibuuraa misama dalagu garuu wanni kana hunda dursu nageenya jettee amantaa itti ammas deebi oromiyaan tun mootummaan naannoo oromiyaa ka'ee federaalaa wallolee jira akka fakkeenyatti tigraay fudhattee olaalte akka somaalee gaafa abdiilee fudhattee olaalte naannoo santu mootummaa naannoo oromiyaa kanaaf federaalaa wallolee moo maaliif dirreen jeequmsa dirree oromiyaa kana taate amma fakkeenyaa fi homiin oromoon tun dhiyeessitu bara irra hedduun federaalatti miti mootummaa federaalaatti miti yookaan muummichaa fi miti bara oromiyaa kana maaliif dagatanii gizaatii dasseetii ni beektaa Jeffrey Episton dasseetii takka bishaan gubbaa qabaachuu ture jaan dasseetii nama tokkoo maaliif taate oromiyaan tun intaane murtii qiyyaamalle intaane shuur sirriitti shuuri maaliif naan jee amma eega jijjiirama kana boodan hoggansa keessatti namoonni itti agartu soyaan nama akka xiyyaaf keetii yaangummaan kaanne baran yaangiin kaanne eega siif nama na dhage hoggansa dargaggeessaa keessa hoggansa jijjiiramaa boodan ka jiran ijoollee anaafeetii wajjin dhakaa hojii haruu ture jijjiirama kana wajji finne hangi tokko si galee kabiraa'oo jijjiirama keessa maaltu dhufe maal arkan waan arkatti jabeeffachuu qabda ka qabdu hay waggaa saddeet jabeeffatuma jirraa rammas ka qabdu jabeeffattee kabiraa barbaadda ka qabdu balleessitee kabiraan dhufu arra bakka jabduu takka arra si balleessee zamaanu bakka keebuu miti sirreessii fi laal sirreessii fi balleessii wal adda baay'ee wee sirreessiin ati hoggansa kana keessa biyya tana keessa jiraattee mootummaa kanaa hojii gootuu fi tichitii wal adda amala tichitii jira sitacha'uun hin danda'amu murtii kana akkanaa akkasii easy dha afaaniif hoggansa kana keessa sirna kana keessa gizee hawaasa tacha'uu jechuun akkamitti beekamu fakkeenyaaf gaafilee tokko gaafachuudhaaf opinii ta'uun mootummaan siif akka gaariitti baqa misooma akkanaatiin barbaadan hojjedhu jechuun nama kiyyaan irraa du'e daandii irratti bakka kana gizee misoomni hojjetu maaliif abbirsheetiin godhe amma fakkeenyaaf namni dura abbirshe nuti moo ani moo akka dhaggeeffadhu mootummaa abbirshe godhuu miti bara mootummaan sirna kana keessatti eega mootummaa kun qabate waan jijjiiran fakkeenyaaf bulchiinsa gandaa hoggansi hin jiru ani fakkeenyaaf magaalaan itti dhaladhe keessatti waggaa 13 naajii bulchuu jira magaalaan itti dhaladhe keessatti fakkeenyaan baana bakkeen irraa ka'u magaaluma san keessatti dhaggeeffadhu aanaa kan yoo fudhatte aanaa habrootiimi bulchiinsa gandaa 37 ol qaba ganti bulchiinsa qabaa jechuun rakkoon isaa sun ganduma isaa san keessa furamti mana murtii aadaatii jira namni keenya wal cabsuun qabu rakkoon isaa asuma furamuu qabdi kana ka godhu mootummaan amma waan inni hojjete keessa mootummaa kana appreciate godhe inni dinqisiifata rakkoo keenya asumatti furuu qabnaa bakka jiru kana mari'annee wanni misoomni wanni godhamu ganda kana keessa duraan maal facaasa gandi kun mootummaan sektara kana facaasee jira dur maal dhaaba waan duraan hin dhaabne amma lafarra ka facaasu jira maaltu jira bulchiinsa gandaa maaltu jira ikoonomii hoo qusannaa maallaqa irratti jarri kuni hagam fooyya'u jira warri hojii hin qabne hoo hamtu hojii harkatu jira akka yaadatti wanni kun lafa gizee qabatu hojiirra oolin sin dinqisiisu yaadummaan kun gizee lafa qabatu yaadni yaada of course yaadni yaada mormamu
أنا وان كان هند جالا مالتنا من بيتها أكيد خيتي أكيد خيتي موتمان كم بكرة خنا خو ما في موتمان كنت ياد جو يوم اللي نرى لكن سنجي خيال مي دنديتي خيال مي قرو سبسيبي تكاجر لار بدوني وانو ما هند خيساتي قرت the kingdom ورا جامن تجرا فكينيا وقا أمبو مكايا أمتم بانا بيخ قري تكاجر رومياتنا ناسي هما قري رومياتنا هند سيغرتي درجة كم ساقوتي بقى نمنمتي أورمون سبيشال أورموني سالي you see special murtii barkana ammaati nam tokko fakkeenyaaf namni siyaasaa tokko nama shan lama qubaan lakkoofta nama siyaasaa. Okay gaafii tokko qofaan si gaafata hassoon maaliif hidhame bulchiinsi magaalaa hawaasaa fi bulchiinsi eegoo gaarii hojjete hassoon na gargaaree jee dubbate mucaa xiqqaa makiinaa kalaqe sun hassoon maaliif hidhaa jiraarra fayyaan haatee hasso maa hidhamee maaliif abaluu hidhamee abal maa hidhamne hoggansa kana keessatti gaafa jiru hawaasa tajaajila namni kun arra dippiliyan sababa inni itti hidhameefillee hin beeku kijibu. Hoggansa gaarii ta'uu isaa wali beektamu hin beektu. Sirriitti. Dargaggeessa ta'uu isaa ni beektamu hin beektu. Hin beeku 100%. Okay hidhaa jira ree ammaan tana namni taayyee danda'a daran paartii kanaaf laffee yoo ni jira moo hin jiru. Dhaggeeffadhu. Anama qaama nama siyaasaa mootummaa kan keessa taa'ee hojjetutti rakkoo isaanii fi bulchiinsa isaanii keessa jiru hin beeku. Hojjetaa miti mootummaa kanaaf hawaasa akka hawaasatti gaaffii si deebisuu danda'a. Akka nama biyya tana jiraatutti lammii biyyatti waan hawaasa kiyyaatiin beeka. Kanaa ilaallatus waan hawaasa kiyyaati. Waan uummata keessa uummata hojii waan hin jiruuf jechuudha. Siyaasaadhaan moo kaleessa mootummaa hojii dhaabbatuu danda'a. Namni siyaasaadhaan kaarra dalagu kun. Kagaafa aangoon isaa tuqamte iyyuu jira. Kagaafa adeerri isaa hidhamee iyyuu jira. Kan namni kiyya aangoo irra haanaa taa'u jee iyyuu jira. Fadhiidha. Fadhiin ilma namaa hin daangeffamtu. Ati soorarra buleessa kan achirra sii taa'e nama feeta. Osoo adeerra kan achi nama feeta. Kun fadhiidha. Siyaasaa keessatti immoo namoonni hedduun siyaasaa isaaniitii fi hawaasni miidhama. Amma nageenyi hin jiru nageenya barbaannaa si jaa kabira bakka biraa taa'e takka biyya biraa taa'e. As keessa taa'ee nageenya barbaadu erga hin dandeenye itti dhiisuu qabu. Abbaan fedhe anamma akka yaada kiyyatti. Wanni takka gisee irraa fagaattee ilaaltu bal'attee si mul'atti. Rakkoon xiqqoon takkas guddoo taatee mul'atti. Bookeeti koo bakka hambara wayyaanillee takkaa keessatti namni aggatamee maallaqa gaafata.